Naomi manis kasa. Ani baay'ee maaliif akka ta'e hin beeku barana qalbii na dhowwe na tazoore bakka qalbii na dhowwe yeroo meeqan plan godhe bar Mize dinki. Now guyyaa meeqan sin jedhe naaf yaadfaa biran deemna bannaata guyyaa meeqan sin jedhe miti. Hojirra oolchu dhagaa habibi torbee kana keessa qofa yeroo lama deemne. Atimo bazaw misaasatim sidarsi qoesti minamine tachuma misas baqachi fikirif de vitamiti misas miname amma garu misani sabe amma garu misabe intawbar minzen amma lalamashi minzen amma dufatana duguma mizumaf dufa misaf miti minzen number 2 hari aha Naomi kanafda lakka gafa riyon she fa dufani indu dufa galgala innis lela tiqimi daga naol baize akkuma la baize la ani akkuma Oromiyan finfinnirraa liyyuu tiqimii qabdu anis tidaarii keessanirraa liyyuu tiqimii barbaadanaa ani galte እና አርገቴ Naomi ani amma waan kana mara keessannis mi duwwaadha wanti keessi mana nutti agarsiisi naaw foonaa dhagoo mana nutti agarsiisi. Nani ke baay'ee bareedaadhaan. Asirra na deemu. Lakki bareedu gola walaa fakkaata. Naomi yoo na barsoosoo batee raffisa sabbi kabbaadidhaam naaw. Gola walaa fakkaatan bareedu manni koo in agarsiisu. Siyaamannu. Gaafa ati laaltu gaafa ati naaf yaada daraachuun laaltanii malee gaafa namni kuma tokko nu laaluun agarsiisa ree. Seena mucaan seenaa jedhamtu baay'ee wanti kun baay'ee ishee cinqeenatti fakkaate yaaddee seenaa Oromoo jedhamte asirratti koomantiidha nama maal jette ani kanan jedhu anaan kan na dhibu Dooktar Naahom maaliif hin fuudhu qo'ette obboleettii koo gaaffiin kun gaaffii saba bal'aati. Gaaffii saba bal'aati. Obboleettii koo gaaffiin kun gaaffii kee qofa miti. Gaaffii saba bal'aa akka sabaatti gaafanne baay'ee. Egaa kan obboleessa caala nama beeku hin jiru akkuma Dooktar Naaffer Siriin jedhee ayina xilaan qabaanii irra deddeebi'eesnitti meera. Raachiin akkamii waa jalqabnee naaw. Raachiin dhimma itti baay'ate otoo Oromoon bakka bu'ame otoo Oromoon Ikwaatooriyaal Giinii ta'e Raachii waamna ka. Maal jechuudha? Namicha saaraa faana munnaati. Wayne Raachii. Video sayyuu gadi baasudha. Aga inni madaaxaa ta'utti eegaa jirra. Oromoo kun maqaa balleessidha foonaa dhagoo tiriidantiin keessan sila siraata qabdi. Katti darba fitti. Oduu karaa immigireeshinii irraan dhugee namtichi yeroo 11 Addis Ababaatti deddeebi'eera jedha. Maqaa balleessidha Oromoo. Aratti Yaasin maal jedhama? Ibbaa furmu jecha Yaasin. Foonaa dhagoo maqaa balleessidha Oromoo. Namanni na raajuun keessan cawaa foonaa dhagoo. Cawaan beeknu. Raajuun keessa waan akkas ani katamaa keessatti iyyuu gaafa na xaqqasan naam gaaf tokko sittiin bilbilan. Na xaqqasan jettee. Dubartoonni karaa irratti na xaqqasuun aspaaltii irratti karaa darbaan dhowwan minaamin otoon tiriidantii ta'uu baadhee naa wayya minaam siin jenne. Naan jette. Yeroo baay'ee waggaa torba naan jette.
Inni amma Yeroo baay'ee ta'u baay'ee naaf yaada. Baay'ee akkuma carraa dubartoonni karaa irratti isin arganii kootu raachuu maakiyaatoo minaamin jedhanii gaafa na wajjin taa'anii gaafa hin cinqamu Naahomittan bilbilaa Dooktar Naahom dhufee bakka raachuu koo akka isaan sin cinqineef ati deemii ana mana isaan geessee deebi'aa naan jedhee fuudhee deema. Yeroo baay'ee. Yeroo baay'ee akkas akka obboleessi koo anaaf yaadeetu inni hammeenyaaf otoo hin ta'in anaaf yaadeetu isaan fuudhee deema. Hiriyoonni keenya tokko garuu anaaf isa walitti nu buusuudhaaf raachuu mucaa ishee kaleessa si wajjin ture Naahom akkasiin rakkisneef manansiif geessa siin jedhee fuudhee deeme. Ganama qursii har'a ganama qursii nyaachaa turanii minaamin naan jedhu. Agabuun ergaarii raaji. Darbaatti nyaattanii. Irbaata affeerraan akkanumatti horgadhiisuun hin jiru. Irbaatuma affeeruu dhiisuudha. Dur yeroo yuunivarsiitii barannu waggaa tokkoffaa ta'ee mucaan waggaa jaaffaa baratu jira. Intala bareedduu baachii keenya tokko fuudhee irbaata affeeree wayinii affeere. Isa booddee Amaariffayyuu sirriitti hin beeku mucaanii wayinii affeeree booddee dhungachuudha jennaan diddee intalli. Dinnaan taadaa wayinuu lamin xaxxaash jedhee. Raachi dha wanti. Taadaa laminuu wayin xaxxaash jedheen. Mucaan sun dhugaa waaqayyo amma kun ministeera eegumsa fayyaa keessa aangoo guddaa qaba mucaan sun amma. Yeroo kono taadaa wayinuu lamin xaxxaash jedhee Amaariffa sirriitti hin beeku. Kunatuun anne isheen barbaadu taanaan maa nyaatti maanne. Humna barataatiin bitee fi barri wayinii barataa ture inni iyyuu. Siifan macheessee noo. Siifan macheessee dhagee jira. Sabbata waggaa 4 dura yeroo humni addaa Oromiyaa baay'ee zinnanyaa ture tokko beektaa? Oromiyaa DUL kan jedhamu bakka hunda turan. Yeroo sana sabbatatti hoteela tokkotti intala keessummeessitu jaalata. DUL'n kun baay'ee jaalate intala wayii. Gaafatee jaalateetu eessuma koo gaafate. Akkaman godhaa eessuma gidiramaa wayii hin qabaani. Eessumni koo intaniidha abukaatoodha. Maal godhuu akkamitti tolanaa jetti intalli kun jennaani. Sirriitti obaasiitii guyyaa tokko galgala koottuutii sirriitti obaasiitii namni yoo ba'e macheessi tolesii jetti jedheen. Liyyuu Haayiliin kun birrii ijoollee hiriyoota isaarraayis fudhatee walitti qabatee guyyaa wayii dhufee obaase sirriitti. Intallitti sirriitti uffata siviilii uffatee dhufee jechuudha. Sirriitti obaasee intallitti mooqqatti jedhe. Otoo intallitti mooqqatti jedhee jiru namni biraa namni kana dura intallittiidhaan akka jaalallee ishii ture tokko dhufa. Yoo dhufu intallitti isa san bira dhaqxee isa san wajjiniin kolfuu eegaltee bakka wal tuttuquu maal jedhu wal qoccolu isa sana wajjiniin Liyyuu Haayilii kana biraa deemte. Liyyuu Haayiliin kun dhaqee namicha akkanatti ol kaasee girgiddaa irratti saqqadee siifan macheessee jedhee. Macheeffate jira fudhataatti. Naa maali hunda galgala siifan macheessaa tokko. Raacheen koo naan macheessa irbaata naa affeera. Siifan nyaachisaa danaa tokko.
Taarikii meeqa jira bennaati? Ay. Doktor isa booyeree jedhu nu nutti himu. Booyeree isa jedhu. Booyereen jira. Isa ma namni hunduu hin beeka. Hin beekani maali? Booyeree hin beekani. Eshi sooretti garas deemetti baay'ee kaamera keessa. Gurra qabadhe. Nama wayiitu jira akkuma namicha Ekwaatooriyaal Giinii kana dubaroota hedduu wajjiniin wanta gochuu jaallata. Wanta maali? Gilzi. Wanta godha ishee bakka dubaroota baay'ee waliin rafaa maqaan isaa beekamaadha. Girigiri. Isa namichi kuni maqaan isaa maaliin beekamaa gaafa walqunnamtii saalaa godhuu hin boo'aa jedhanii waliin gaaniiru dubaroonni hin boo'a gaafa waan sana hojjetu hin boo'a jedhanii. Gaafa macarashaarra gaafa ga'u hin boo'a jedhanii. Intalitti wayii immoo oduu kana dhageesseetti. Ishee gaafannaani ati lakkii hin boossa jedhanii wanta sana gaafa gootuu hin ta'uu jettiin. Hin boo'u jedhaan lakkii hin boossa jedhaniin. Hin boossa jedhaniin kennu hin boo'u jedhee walii galanii wanta intalitti wajjin godhanii gaafa godhanii otuma gochaa jiranuu gaafa dhumarra ga'u namichi gaafa miirri isaa dhumarra ga'u Boere. Boere cha. Jedhee gaa boo'achumaan boo'ichisaatti fufa. Eshi biiftu. Boere. ወይ ናሆሜ እንደዚህ ነገር ስታወራ እንደማስለኝ ታውቃለህ። ለአንዳንድ ነው የገባሁት። ቦኤሬ akkam jirtu nagaadha dooktar. Akkamitti fayyuma? Raachi ሰላም ነው? ጊፍቱ እኮ akkam nagaadha gifti. Bariituun siilaata dooktar inni boosi jechaati. Seera bageetti ta'e. Ani waan akkana bira hin geenye. Raachi fuudhi bannaati. Fuudhaa lamaan keessaa guyyaa tokko godha. Ani barbaayisee ani kanan tureef maaliif akka ta'e beektu har'a giltsiin isinitti hima. Ani tidaariin koos qabsoo Oromoof akka kennaatti akka ta'uuf ani tokkummaa Oromoof akka ta'utti nama tokko qofan fuudha miti. Gosa Oromoo hundarra ganda Oromoo hundarraa tokko fiidheen haadha manaa 11dha. Akka tokkummaa Oromoof ta'utti Wallaggaarraa tokko Shawaarraa tokko. በኢየሱስ ከአራት መቶ ሰውዬ በኋላ በዚህ ነገር እየሰቀጠጣን ዝጋ ዲማራ tokko hundumarraa tokko ergakas goote viidiyoo waraabdaare Baltasar keenya viidiyoo waraabdaa lakkiyaw akka ta'utti دكتور اهلا أهلا وسهلا بك فهمي. نجا دكتور راتي تصفي دكتور akkam jirtu fahamii nagaadha. جرو يلا تربي مفتو كامي دكتور Bagana kan dhufte. Bagana kan Injinar dhufte. Fahmi nama aircraft engineer ida. Kan Boeing jechuudha. okay قالتو أيشي. راتو فيسبوك رجع فريدي دا ولي اسرت ولي بينو مالي نجا كابدن Nagaadha Jira. galata rabbii. ها بكون نادف نيرا
Ayi baga nagaan dhufte. Akkaawuntii kanarraa gubatee foloo na godhame.